Yaa Waaqayyoo, yaa Abbaa keenya, si galateeffannaa, si ulfeeffannaa, gaarummaa farjummaa kee, araaraaf tola kee hunduma isaatiif iyyuu ani mucaan kee fuula gooftaa koo isa hunduma danda'utti dhiyaadhee maqaa kee galateeffadhaa. Akkasuma obboloonni koo kunis immoo fuula keetti dhiyaatanii si galateeffataa jiru. Maqaa gooftaa, maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው ተብሎ በቃል እንደተጻፈ ትላንት የነበርክ ዛሬም አለክ ነገም ትኖራለህ። አባቴ የዘላለም አምላክ ልዑል ቅዱስ አባት ቅዱስ አምላክ ነህ አንተ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ አመሰግንሃለሁ። ስምህ ሁሉ ይባረክ። ስላንተ ጥበቃ፣ ስላንተ ቸርነት፣ ስላንተ መዳን ስምህን ከፍ ከፍ ያደርግሃለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በማደራ ላይ በመቅደስ በዙፋኑ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይባረክ። አባባ ቴሶ ከሰነረት ከበጀም ይልፋድ ሎል ጀጀ ኩኖ ፉለ ኬት ዱፍኔራ ዱቢ ሰገሌ ከኑት ሩባዱ ኑ በርሲስ ያ ደገራ ኬቲ ዋኑን ጀቹ በርባደ ሁንዱማ ዩኑታሰ በርሲሳን ኡጋንሲ ደመቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰገሌ ከ ዱቢ ከኑ በርሲስ ዶዋፊ ቀባ tokko malee maqaa ኢየሱስ ክርስቶስን አናስ ዳሎታ ከናስ በርሲስ ዳሎonni kun maqaa ኢየሱስ waan dhagaye kanaan haajijjiiramu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenyi isaanii, mul'anni isaanii, gaalli isaanii, dargummaan isaanii, dhimmi isaanii hundumtuu tajaajilli isaanii wanti isaan maqaa dhaatan hundumtuu maqaa Yesuus Kiristoosiin isaaniif haa tolu. Abbaa ulfaadhu nu faana ta'e. Amtoonni jalloonni diinonni keenya sangaarummaa keenya jaanne yeroo hundumayyuu maqaa mul'akee maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya jireenya dhaloota kanaa gadhiisanii haasofkan abaqatan jireenya keenya irraa jireenyi keenya dhimmoota keenya hundumtuu biddattaa ta'u yaada keenyaan wantoota garaa garaatiin wanta simiin nuuf araarame sagalee kee nu barsiisi maqaa Yesuusiin ameen. Nagaan abbaa keenyaa nagaan Kiristoos Yesuus hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo fi jaallatamoo maatii Waaqayyoo obboloonni koo gola biyya hambaa kutaa garaa garaa keessa jirtan waldaa Yesuus hunduma danda'a jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaa faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii gooftaa kana faana tokkummaan isin qabdan akkami cimaadha jabaadha. Ana biraa ayyaanni na baay'atee gooftaa duukaa cimaadha. Maqaan Waaqayyoo Waaqaaf lafarratti ulfaatu. Mee amma kallattumaan gara barumsa keenyaa guyyaa kaleessaa jalqabneettan seenaa mee kutaadhuma kaleessaa sana ammas dubbiseeni nani dubbadha. Saamu'eel guddachaan adeemee Waaqayyo isa wajjiniin waan tureefis wanti inni dubbatu hundinuu akka lafa hin buune hin godhaaf ture. Yommus guutummaa biyya Israa'el keessatti Daanii amma Bersheebaatti Saamu'eel raajii Waaqayyoo isa amanamaa ta'ee akka ta'e beekanii hin fudhatan. Shiiloo iddoo itti dubbii isaa Saamu'eelitti mul'ise sanatti Saamu'eel ittuma fufee ofii isaa hin mul'ise. Saamu'eelitti ittuma fufee ofii isaatti mul'iseedha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Haleluuyaa. Egaa guyyaa kaleessaa hafuurri qulqulluun waa'ee guddachaa deemuu nutti dubbatee nu barsiisaa ture. Kutaa kana seensa godhannee hafuurri qulqulluun nutti haasa'aa ture.
Saamu'eel maal ta'aa deeme jedha guddataa deeme. Deemee guddataa hin guddateen jedhu. Guddachaa hin adeemee jedha. Akkumaan kaleessa isinii kaasee guddachuu fi guddachaa deemuun garaagarummaa guddaa qaba. Namoonni barumsa kana kan kaleessaan dhaggeeffan isa kaleessaatti dursa deebitanii dhaggeeffattanii isarraa akka itti fuftan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Isa kaleessaa otoo hin dhaggeeffatiin isarraatti darbitoo taate konfiyuus isin godha. Isiniif hin galu. Yaada keessan addaan isin jalaa facaasa waan ta'eef isa kaleessaa seenaa dhaqaatii dhaggeeffadhaa ittiin eebbifamaa deebi'aatii isa kanammoo deebitanii akka dhaggeeffattaniin barbaada. Egaa dubbataa kan jiru hafuurri qulqulluus nu barsiisaa kan jiru waa'ee guddachuuti. Waa'ee guddachuuti. Guddachuun maal akka ta'e akkamitti guddachuus akka qabnu karaa meeqaan guddachuu akka qabnu hafuurri qulqulluun ifa godhee nutti dubbataa kallattii garaagaraatiin anaaf isin hafuurri qulqulluun nu barsiisaa akka ture in yaadatam. Galanni gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u. Egaa kutaa kana keessatti maal jedhaa? Saamu'eel guddachaa deemeedha. Maal ta'e guddachaa deeme. Waaqayyos immoo isa wajjin waan tureefis immoo wanti inni dubbatu hundinuu akka lafa hin buune hin godhaaf tureedha. Sababni guddachuu Saamu'eelii maalidha jettanii na gaafattan? Waaqayyoon isa wajjin hin jiraachuudha. Isa kana kaleessas dubbadheera. Yommus guutummaa biyya Israa'el keessatti tokkoffaa guddataa ta'e. Inni lammataa waaqayyootu maal ta'e isa wajjin waan tureef. Wanti inni hojjetu hundumtuu isaaf qixxaate. 3. Haleluuyaa. Waaqayyo yommus immoo guutummaa biyya Israa'el keessatti Daanii amma Beersheebaatti daarii amma daariitti Saamu'eel raajii waaqayyoo isa amanamaa akka ta'e beekanii hin fudhatanii jedha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin guddadhaatii biyya lafaa dhaloota fuulduratti fudhatama godhadhaa. Tajaajilaa fudhatama godhadhaa. Tajaajilli keessan, hojiin keessan, kaayyoon keessan fudhatama isin haa godhatu. Egaa Saamu'eel guddachaa deemuun isaa maaloodhaan isiniin jedhee waaqayyo waan isa faana jiruuf. Ayyaanni nu baay'atee egaa waa'ee guddachuutti ilaalaa jira mitire guddataa adeemu. Maal ta'a adeemu? Guddachaa adeemudha. Waa'ee guddachuu fi guddachaa adeemuun garaagarummaa guddaa akka qaban isinitti himeera. Guddachaa adeemu jechuun yeroo yerootti jijjiirama mul'ata argisiisuudha. Yeroo yerootti maal ta'uudha? Guddina mul'ataa argisiisaa adeemuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Waan tokkoon isinitti mafroota ko lafa kanarratti namni guddachuu hin barbaanne hin jiru. Namni hundumtuu guddachuudha barbaada. Barataan guddachuu barbaada. Qotee bulaan guddachuu barbaada. Daldalaan guddachuu barbaada. Konkolaachisaan guddachuu barbaada. Hojjetaan mootummaa guddachuu barbaada. Xiqqaan guddachuu barbaada. Ni magaalaa jiru ni baadiyyaa jiru. Namni hundumtuu guddachuu barbaada. Nama hundumaan maal ta'uu barbaadda jettanii otoo yoo gaafattan kallattii fooniitiinis kallattii hafuuraatiinis maal ta'uudha barbaadda jettanii otoo gaafattanii wanti dhaloonni isinii deebisu wanta tokko innumtis maali yoonaan jettan guddachuudhumaan barbaadaadha. Inni tajaajila isaatiin guddachuu, faarfannaan isaa guddachuu, lallabni isaa guddachuu, ayyaanni isaa guddachuu, hafuura raajummaan guddachuu isa kana barbaada. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Qotee bulaa barbaadan qotee oomishee guddachuu barbaada. Inni daldaalu maal barbaadda yoo jettanii daldaalee kallattii garaagaraatiin gabaa tokko bitee gabaa tokko dhaabatee gurguree biyya tokko magaalaadhaa magaalaatti konkolaataadhaan socho'ee waan tokko fidee bu'aa buufatee hojjetee guddatee jijjiiramee guddachuu barbaada. Galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Na duukaa bu'aa guddachuu barbaada malee
kallatti ittiin guddatan hin barbaadu namni. Abeet. Guddachuu barbaaduu fi karaa ittiin guddatan barbaadu. Laafoo namoota piraavala badii namoota piraavadiyaas. Abbaa humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin dhaloota kanaaf naa galchi. Hubannaan dhaloota kana habanamu, sammuun isaanii habanamu, lapheen isaanii habanamu. Yesuus Kiristoosin laphoorraa vaanii mooseekraa diijana maasaa piraadiyaas. Lapheen seexanni adoochee cufee fedhii cufee jiru amma humna dhiiga Yesuusin habanamu. Sammuun dhalootarraa haguugginaa qabu. Akka dhaloonni dhageenye, akka dhaloonni lapheensaa akka dhadhaa ibidda bira ga'ee dubbii waaqayyootiif hin baqne sammuu dhalootaa jabeessee laphee dhalootaa jabeessee jiru humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin amma yeroo kana humna dubbii keetiitiin bageetaa Yesuus Kiristoosin humna dubbii waaqayyootiin lapheen dhalootaa kun habanamu. Haleluuyaa. Akkasiin hin nanne Afurri qulqulluu sammuu dhalootaa fi laphee dhalootaa cufamee jiru afurri qulqulluu waan na agarsiisaa jiruuf laphee dhalootaa cufee fedhii dhaloota keessaa fedhii seexanni fuudhee akka jiru afurri qulqulluu waan natti dubbataa jiruuf humna dhiiga Yesuus Kiristoosin ibidda isinitti ergi qabaa kana keessaa ba'a. Haleluuyaa. Egaa asan deebi'e. Guddachuu barbaaduu fi karaa guddinaa barbaaduun tokko miti. Garaagarummaa guddaatu gidduu isaanii jira. Akkuma nama isinii kaasee namni hundumtuu jireenya jiraatu keessatti bara jiraatu keessatti guddachuudha barbaadan haman. Anaan otoo na gaafattee tajaajilaan miliyoon maal barbaada jettee otoo na gaafattee guddachuun barbaadaan siin jedha. Namni hundumtuu sadarkaa fi bakka jiru haala jiru keessatti guddachuu barbaada. Guddachuu barbaada malee karaa ittiin guddataniif akkamitti akka guddatan barbaaduun dhaloota irraa harkaa badee jira. Namni guddachuu kan danda'u guddachuu barbaaduu qofaan otoo hin ta'atiin karaa ittiin guddatan barbaaduudhaan guddata. Abeet. Haleluuyaa. Namni guddachuu barbaaduudhaan fedhii guddachuu qabaachuu qofaan otoo hin ta'atiin haleluuyaa karaa ittiin guddatan barbaaduutu nama guddisa nama jijjiira. Akkuma nan kaleessa dubbadhe guddina kanaa kallattii lamatti hiikneerra. Waaqa fuuldurattii fi nama fuulduratti guddachuu jennee hafuurri qulqulluun nu barsiisaa ture. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Nama fuuldurattis foon keetiin jireenya keetiin guddachuu kan barbaadu jijjiiramuu kan dandeessu yoo karaa ittiin guddatan barbaadame. Waan tokkoon isinii kaasa. Biyya keessanii kaatanii haadha abbaa keessan gidduudhaa gaafa deemtan biyya ormaa deemtanii baay'een keessan waggaa 4 baay'een keessan waggaa 3 kaan keessan waggaa 2 kaan keessan waggaa 5 kaan keessan waggaa 7 sanaa ol biyya ormaa har'a taa'aa kan jirtaniif maaliif yoo jennee fudhanne jijjiiruuf nama fuulduratti yookaanis immoo jireenya keessan biyya lafaarra har'a jirtaniif fooyyessuudhaaf xurunuu gaariidha. Harkin hojjenne nyaatiin jira waan ta'eef Phaawulos illee naa dubbatu. Yesuus Kiristoos inni gooftaa. Akkuma keessan kana karaa guddina ammayyuu taana waan tokkoon jireenya keessan irratti dubbadha. Asii biyya ormaa dhattaniis biyya ormaa gola biyya ormaa keessa hojjechuun keessan ammayyuu ga'aa miti. Ammayyuu maal gochuu qabdu karaa guddinaa biraa barbaaduudha qabdu. Guddinni keessan guddina limiteeshinii guddina qabaa keessa yookaanis immoo daangeffamaa ta'uu akka hin qabne isinitti himuu barbaada. Galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Egaa namni hundumtuu inni tajaajilu inni baratu inni hojjetu qotee bulaan namni hundumtuu guddachuu barbaada malee karaa guddinaan barbaadu. Karaan guddinaa namni taa'ee dhiixuutuudhaan karaa guddinaa barbaaduu qofa otoo hin ta'aatiin guddina barbaaduu qofa otoo hin ta'aatiin karaa guddinaa barbaaduudha. Haleluuyaa. Fakkeenya tokkoon isinii fudhadha. Biyya tokkoo kaatanii biyya tokko dhaquudhaaf karaan isin barbaachisa. Manaa ba'uutu isin barbaachisa. Fakkeenyaaf Finfinneedhaa kaatanii gara Hambootti deemtoo ta'aati. Yookaan Finfinnee handhuuraa Finfinnee
gidduudhaa kaatanii yookaan kallattii Walisootti deemtoo taate yookaan kallattii Dirra Du'aa karaa Hadaamaatiin deemtoo taate yookaan immoo kallattii Booranaatiin deemtu yoo taate maal gochuudha qabdu manaa ba'uudha qabdu manaa baatanii dhaxxanii konkolaataa qabattanii konkolaataa gara Amboo deemuu barbaadan konkolaataa gara Amboo deemu seenuun dirqama keessani Waaqayyoon harkisee manaa qabeessin baasu. Hallelujah. Ga'een manaa wantas barbaachisu qabattee manaa ba'uu mannaaraa dhattee konkolaataa qabattee tikeettii yoo barbaachisu tikeettii kutattee deemuu keetii dirqama mataa keetii si gargaaruun immoo kaayyoon kee waan ati manaa baateef si gargaaruun immoo hojii Waaqayyooti. Jireenya jiraattu keessatti waan tokkoon sitti mee darba jireenya jiraattu keessatti ga'ee keetu jira ga'ee Waaqayyootu jira. Hojii hojjettu keessatti ga'ee keetu jira ga'ee Waaqayyootu jira. Tajaajila tajaajiltu keessatti ga'ee keetu jira ga'ee Waaqayyootu jira. Hin tajaajilta yoo ta'aat yeroo kee kennitee kadhachuun yeroo kee kennitee macaafa qulqulluu dubbisuun yeroo kee kennitee fuula Waaqayyoo barbaaduun yeroo kee kennitee Yesuus wajjiniin deddeebi'uun dirqama keeti. Hallelujah. Akkasuma immoo foonitti guddachuu jijjiiramuu barbaadda taanaan akkuma har'a biyya kee keessaa maatii kee keessaa baate har'a biyya ormaatti jijjiiruudhaaf nan jijjiirama jettee baate kan ammas maal gochuu danda'u qabda ammas jijjiirama biraa fiduudhaaf karaa biraa mul'ata biraa arguu danda'uudha qabdu. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyo abbaa keenyaaf maqaan isaa ulfaatu. Guddachaa deemuun yeroo yerootti of misoomsuudha. Isinii gale guddachaa deemuun maalan isiniin jedhee yeroo yerootti of misoomsuudha. Yeroo yerootti ija godhachuu. Infaarfattaa yeroo yerootti misoomsuudha qabdu. Akkuma biqiltuu tokko dhaabanii jala ishii kotkotuun barbaachisu. Marga barbaachisu jalaa buqqisuun, aramaa barbaachisu jalaa buqqisuun, akkammoo horiin yookaan wantoonni biraa dhufanii biqiltuu kan akka nyaanneef ijaarsa itti ijaaranii ammanni haalota isa miidhan gararraa ta'utti amma inni ija godhatutti akkuma kunuunsan firiirraa argachuudhaaf akkuma kunuunsan guddachaa deemuudhaaf yeroo yerootti of misoomsuu danda'uudha qabda. Haabdeetuuf gochuu danda'uudha qabda. Fakkeenyaaf bilbilli keenya kun gaafa biizii ta'e yookaanis immoo gaafa faayiloonni garaagaraa itti baay'atanii guute maal jedha haabdeet na godhii jedha. Haabdeetuuf gochuun of ilaaluudha of sakatta'uudha wanta balfaa wanta namatti hin tolle wanta faa'ila namaaf hin mijanne Waaqayyoofis hin mijanne of keessaa baasanii gatu. Hallelujah. Tajaajilaan yeroo yerootti abdeetuuf hin goone karaa dheeraan deemuu hin danda'u. Amanaan yeroo yerootti abdeetuuf hin goone abdeetuuf gochuun dhaabatanii of ilaalu. Eessan jira maalan hojjetaa jira waggaa kana keessa maalan hojjedha ji'oota kana keessa maalan hojjedha maalan gochaa jira hojiin koo maali yaanni koo maali jettee maal gochuu danda'uudha qabda. Of ilaalu abdeetuuf gochuu of sakatta'u of haaromsu. Abdeetuuf gochuun of haaromsuu. Hallelujah. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos kan nama haaromsu hafuura qulqulluudha jireenya keessan keessatti isiniif haa galu. Isinitti nabbooma jireenya keessan keessatti humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin umni nama aaresu abdeet nama godhu wanta biraa nama keessaa baasee wanta guddina keetti gufuu ta'u humnis keessaa baasee humna aaraa tokko sitti galchu maqaa gooftaa Yesuusin jireenya keetti garsiifaa dhiifamu. Lotaiga sapradai every losele dinamo sella dinamo gataga pruvadias. Amanaan abdeetuuf gochuu danda'uudha qaba. Hojii hojjettuuf dhaabattee of ilaalu abdeetuuf gochuu of haaromsuu danda'uudha qabda. Abdeet jechuun of haaromsuu. Ji'a ji'aan guyyaan yeroon of haaromsuu. Amanaan yookaanis tajaajilee guddachuu barbaadu jireenya isaa keessatti fooyya'insa yeroo yeroo agarsiisuu barbaadu. Tajaajila akkamiitti yoo jettan namni jijjiiramu nama akkamiitti yoo jettan tajaajila yeroo yerootti abdeet of godhuudha. Please. Yeroo yerootti abdeetuuf hin gootu ufin haaromsitu taanaan guddina qulcaraa
yoodhuma guddatte illee guddataa deemte toon taatiin guddattee dhaabatte. Hallelujah. Guddina quucaraa guddatu dhaloonni baay'een, tajaajiltoonni baay'een, lallabdoonni baay'een, raajonni baay'een, barsiisonni baay'een. Maaliif hojjettan yeroo yerootti dhaabatanii of sakatta'uu of ilaalaa hin jiran. Tajaajilaan dhaabatee of hin haaromsine abdeet of hin goone yeroo yerootti ija godhachuu guddachuu hin danda'u. Haleluuyaa. Yesuus gooftaa. Tole maaloo otoo numaan dubbatiin sa'aatiin koo daqiiqaan koo na jalaa sokkeera. Amanaan tokko guddachaa adeemuudhaaf maal gochuu qabaa isa jedhu irratti har'a tokko isaatiyyuu waan xumuruu miti. Tuqata dheeraa tuqata bal'aatas keessa jira waan ta'eef galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Akkuma Hafuurri Qulqulluun nu godhe taana nagaa isinitti meera. Amanaan tokko ilaashii kana sirriitti naa qabadhaa mata duree kana. Guddachaa deemuu jenne mitiire. Guddachaa deemuu waan jedhu irratti amma ammaatti dubbatti komsatti isaa seensuma isaati ilaalaa turu. Guddachaa deemuudhaaf amanaan tokko guddachaa adeemuudhaaf maal gochuu qaba isa jedhuuf na duukaa bu'aa na hordofaa. Tokko soorata jireenyaa isa ta'e sagalee Waaqayyoo nyaachuu qaba. Amanaan Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaatii godhate tokko Waaqayyo si amane seexana si kaade jedhee biyya lafaarraa citee Kiristoositti citee hafe tokko biyya lafaarraa citee Kiristoositti maxxane tokko biyya lafaarraa foonsaarraa addunyaa kanarraa citee Kiristoos duukaa bu'e tokko maaltu sarraa eegama yookaanis immoo maal gochuudha qabaa jettanii yoo na gaafattan inni tokkoffaan soorata jireenyaa isa ta'e sagalee Waaqayyoo nyaachuu qaba. Soorata jireenyaa isa ta'e sagalee Waaqayyoo nyaachuu qaba. Firoota koo sagaleen Waaqayyoo anaaf isiniif soorata. Sagalee Waaqayyoo anaaf isiniif soorata. Amanaan tokko akkuma foonsaa isa lubbuunsaa keessa jirtu kan foonsaa isa kan biyya lafaa isa bakkeetti mul'atu kan sooru akka inni jiraatuuf buddeena laatuuf bishaan obaasu waan foon kun barbaadu kennuuf yookaanis godhuuf amanaan jireenya isaa hafuuraatti guddachuudhaaf jireenya isaa akkasuma foonitti guddachuudhaaf soorata jireenyaa isa ta'e sagalee Waaqayyoo nyaachuu qaba. Naaman waan tokkon sitti sagaleen Waaqayyoo sooranni dubbii Waaqayyoo kun si keessa hin jiru taanaan na amani guddachuu hin dandeessu. Kallattii foonittis guddachuu hin dandeessu. Kallattii hafuuraattis tasumayyuu guddachuu hin dandeessu. Sin sossobuka waanan si jaaladhuufan jala mure sagalee Waaqayyoo sitti galanni gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u. Isa kana eessaa argannaa yoonaan jettani lammaffaa Timootewoos boqonnaa 3 keessaa in argattu. Boqonnaa 3 lakkoofsa 15-16 dhaqee tanan meenuu dubbisa. Maal jedha sagaleen Waaqayyoo? Boqonnaa 3 lakkoofsa 16 dhaqee nuu dubbisa. Ameen gooftaa Yesuus manfas qidduus. Akkas jedha nan dubbisa. Mucummaa keetii jalqabdee caaffata qulqullaa isa Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan akka fayyitutti ogummaa siif kennuu danda'u akka barte hin beekne. Lakkoofsa 16 caaffanni qulqullaan hundinuu gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafaman barsiisuu, balleessaa hubachiisuu, qajeelchuu, qajeelummaattis immoo leenjisuudhaaf dhimma hin baasa.
jedha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Egaa amanaan tokko guddachaa deemuudhaaf maaltu sarraa eegama jenne soorata jireenyaa isa ta'ee sagalee Waaqayyoo nyaachuudhaan. Galanni gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u. Amanaan tokko guddachuudhaaf guyyaa guyyaadhaan sagalee Waaqayyoo ishii kana naa qabadha. Amanaan tokko guddachuudhaaf guyyaa guyyaadhaan sagalee Waaqayyoo dubbisuu, qo'achuu, xiinxaluu fi sagalichaan jiraachuun murteessaadha. Maal jennee amanaan tokko guddachuudhaaf soorata jireenya keenyaa isa ta'e sagalee Waaqayyoo nyaachuu qabaa jenne mitiire. Akkamitti nyaata? Wantoota afuriin isinitti himu. Amanaan tokko ni tokkoffaan sagalee Waaqayyoo dubbisuu, inni lammataa qo'achuu, inni sadaffaan xiinxaluu, inni arfaffaan sagalichaan jiraachuu. Qo'achuu fi dubbisuun garaagarummaa maal qabaa jettanii na gaafii dandeessu. Dhaloonni baay'een amantoota sapraadiyaas. Dhaloonni baay'een tajaajiltoonni baay'een in dubbisu malee macaafa qulqulluu hin qo'atan. Dubbisuun zimmi jetteetuma akka nama baayoloojii keemistirii dubbisuutti zim jettee dubbisuu. Bakka akkuma nama bakka barreeffama tokko argee zim jedheetuma barreeffama wayii dubbisuutti dubbisuudha. Sagalee Waaqayyoo gochuu ati kan qabdu guyyaa guyyaadhaan tokko in dubbista. Dubbisteen niiftu maal goota hin qo'atta. Qo'achuun akkamitti akka ta'e isin hundumtuu barattoota isinii gala. Barattoota turtan barattoota gaafan isiniin jedhu hundi keessan barattaniittu. In dubbistaa hin qo'atta. Qo'achuun yaadannoo kee qabattee, nootti kee qabattee, kutaan kun maal dubbata, eenyuuf dubbata, wanta jedhamu hin qo'atta. Sammuu kee keessatti maal goote jechuudha? Seef goote. Inni sadaffaan hin xiinxalta. Xiinxaluun akkuma nama dubbadhu maaliif dubbate, eenyuuf dubbate, ergaan kun na laallatamoo, biyya laallatamoo, eenyu laallata jettee ilaalu. Inni arfaffaaf inni dhumaa sagalichaan jiraachuutu murteessaadha. Dubbisuu, qo'achuu, xiinxaluu, sagalichaan jiraachuu. Galanni gooftaa keenya sanu jaallate Kiristoos Yesuusiif haa ta'u. Guddachaa deemuudhaaf egaa maaltu nu barbaachisa? Warra kanaa jechuudha. Amanaan sagalee Waaqayyoo yeroo yerootti nyaachuu kan barbaachisuuf maaliif? Akkas jenne mitiire soorata jireenyaa isa ta'aate sagalee Waaqayyoo nyaachuudhaan guddataa deemaa jenne mitiire amanaan. Amanaan sagalee Waaqayyoo yeroo yerootti nyaachuu kan barbaachiseef maaliif? Maaliif si barbaachisa yeroo yerootti sagalee Waaqayyoo dubbisuu maaliif si barbaachisa? Inni tokkoffaan Waaqayyoon sagalee isaa Waaqayyo sagaleen isaa dubbii isaa keessatti waan argamuuf. Waaqayyo sagalee isaa keessatti maal waan ta'uuf waan argamuuf. Waaqayyo arguu yoo barbaade la provadias la vorolobosiati. Wa'in isinitti mafroota kun namni Waaqayyo arguu kan danda'u ija fooniitiin ar'aniifati Waaqayyos ilmas hafuura qulqulluus arguu hin dandeenye. Gocha isaaniitiin hojii isaaniitiin argina malee. Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilma, Waaqayyo hafuura qulqulluu arguu kan dandeenyu karaa kamiin yoo jettan dubbii sagalee isaatii keessaa arguu dandeenya. Waaqayyoon sagalee kana keessa jira. Waaqayyo ilmi sagalee kana keessa jira. Hafuurri qulqulluun sagalee kana keessa jira. Namni Waaqayyoodhaan arguu barbaaduuf namni Waaqayyo arguu karaa biraa tasumayyuu Waaqayyoon arguu hin dandeessu. Eessaan argita hoo jette sagalee isaa keessatti isaa argita. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1-3 sagalee namni hundumtuu dubbisu sagalee namni hundumtuus immoo beeku
dubbata kutaan sun dubbifachuu hin dandeessu tokko tokko kaase sagalee baramaa sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichis Waaqayyoo bira ture sagalichi ofii isaa Waaqayyoo ture inni kun jalqabee Waaqayyoo bira ture waan hundinuu isumaan ta'e waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru sagalichi jalqaba waan hundumaa ture sagalichi Waaqayyoo bira ture ishi sagalichi ofii isaa Waaqayyoo ture kanaaf Waaqayyoon maal siin jechuun barbaade Waaqayyoon sagalee isaa keessaan argama Waaqa arguu barbaadda macaafa qulqulluu dubbisi dhaloonni baay'een ulfina arguu barbaadda gaa'ela gaarii arguu barbaadda macaaficha kana keessa jira sagalee macaafa qulqulluu keessa jira guddattee jijjiira guddataa deemuu barbaadda guddataa deemuu macaafa qulqulluu keessa jira tajaajiltee fagaachuu barbaadda faarfattee lallabdee raajjee iddoo guddaa ga'uu hojii ayyaana Waaqayyoo sitti kenne kanatti gara satti waamamtee kanatti guddachuu barbaadda macaafa qulqulluu dubbisi isa keessa jira guddin isa malee fiigda taanaan akka dibbee koshkosh jedhuuti duwwaa dhaloonni baay'een akkuma kaleessa dubbataa ture deemuu wanti isaan dadhabaniif inni guddaan otoon guddatiin guddachuudhaaf otoon guddatiin mul'achuudhaaf fiiguun isiniin jedhu tajaajiltoonni baay'een dhaloonni baay'een otoon guddatiin mul'achuudhaaf fiiguu jedhu guddatanii mul'achuu fi otoon guddatiin mul'achuun rakkoon ni qabu garaagarummaan ni qabu kaleessa dubbadheera egaa sagalee isaa kana keessa jira ulfaatina qaba tajaajilaa yeroo hunduma macaafa qulqulluu dubbisu namni yeroo hunduma amanaa yeroo hunduma sagalee Waaqayyoo kana nyaatu soora isaa godhatu ija isaa kanarra godhatu yeroo hundumayyuu soorata isaa godhatee yeroodhaan dubbii sagalee Waaqayyoo kana qo'atu sakatta'u ittiin of ilaalu ittiin madaalu akka salphaatti hin kufu wantuma dhufeen hin raafamu rakkinni dhufee sarraasu boochi gaddi dhufee sarraasu qorumsa dhufe keessatti hin kufu darbuu danda'a abdii kutachuu hin danda'u maaliif jennaan wanti hundumtuu ulfinni guddaan kana keessa jira Los Afradais Elegina Montagrola Borola Bossiadi Hallelujah Hallelujah Ega amanaan sagalee Waaqayyoo yerootti nyaachuun kan isa barbaachisuuf maaliif macaafa qulqulluu dubbifna maaliif yerootti dubbii sagalee Waaqayyoo kana nyaachuun akkuma foon keenyaaf kan barbaachisu buddeen nyaannu bishaan dhugnu waan barbaachisu kenninuufi sagalee Waaqayyoo immoo yerootti dubbisuun maaliif nu barbaachisaa yoo jettan tarii gaafii isinitti ta'uu danda'a kan inni nu barbaachisuuf inni tokkoffaan Waaqayyoon sagalee isaa keessatti yookaan dubbii isaa keessatti waan argamuuf yeroo hundumayyuu fuula Waaqayyoo barbaanna miti yeroo hunduma Waaqayyoon akka nu jijjiiru akka nu eebbisu akka nu hiiku akka nu fayyisu akka balbala nurraa banu akka fiignu akka deemu akka ol kaanu isa barbaanna diinagdeen keenya akka guddatu hojjannee akka milkoofnu hojjannee mana akka ijaarrannu hojjannee lafa akka bitannu hojjannee konkolaataa akka bitannu hojjannee gaa'ila gaarii gallee akka godhannu wantoota baay'ee warri tajaajillee akka fagaannu itti waamama keenyatti akka guddannu isa kana barbaanna miti waan tokkon sittima isaan kun hundumtuu dhoksaan isaa dubbii sagalee Waaqayyoo keessa jira firoomni macaafa qulqulluu wajjin walitti dadhuudhoo firooma keenya itti qabami wangeelicha kanatti qabami dhugaa kanatti qabami Kiristoos kanatti qabami arguu kan dandeessu Waaqayyoon arguu kan dandeessu bakkeerra barbaaddee Waaqayyoon hin argitu addunyaa biraa keessatti Waaqayyoo arguu hin dandeessu Waaqayyoo arguu kan dandeessu sagalee isaa keessa Waaqayyoonis kan inni itti argamu sagalee isaa kana keessatti karaa sagalee kanaa karaa si barsiisa karaa sagalee kanaa sitti dubbata karaa sagalee kanaa toorarra si buusa karaa sagalee kanaa karaa si bana karaa sagalee kanaa balbala si bana karaa sagalee kanaa mana si kenna karaa sagalee kanaa si hiika karaa sagalee kanaa si eebbisa sagalee kana keessaan wanta hundumayyuu argitee fudhachuu dandeessa
Hallelujah. Hallelujah. Lessa paradise elegina monta crada la barala bose. Namak meek akenya. Ammuma barbaanne rakkan ammuma barbaanne ko omman akka hojin biyya ormaa biitii sin god akka sin dadhabsiisu wallaalee bitar dhagaafan akkanatti sin dubbadhu gaafan isin barsiisu boruu keessan ni ijaaraa jira har'a keessan otoon ta'ati boruu keessan akkuman kaleessa sin dubbadhu isin baay'een keessan boru paastaroota boru raajota boru wangeelaawwota boru galtanii waaldaa gaggeessu boru galtanii waaldaa hundeessu dandeessu wa'in isinitti hima sobeetan isinitti dubbadha miti sin jajjabeessuudhaa miti wa'in sitti hima boruufan si qopheessaa jira kanaafan akkanatti micireeksee sitti dubbadha obboleettii koo har'a waan sitti hima har'a mee otuma ko oommattan hiriyaa keessanitti bilbiluudhaaf daqiiqaa meeqa argattu yoo xiqqaate guyyaatti namni hiriyaa isaatiif otoon bilbiliin oolee buluu hin jiru. Barbaachisaa miti jechaan jiru barbaachisaa. Nama meeqa keenya ollaa inni seenne wantoota garaa garaa kan laalu daqiiqaa fudhanne sa'aatii fudhanne macaafa qulqulluu kana dubbisuudha wangeela dubbii dhugaa iddoo keessatti Kiristoos arginu iddoo keessatti dhimma keenya arginu iddoo keessaa badhaadhummaa keenya iddoo keessaa guddina keenya iddoo keessaa eebba keenya iddoo keessaa gaa'ela keenya bakka keessaa ayyaana arganu faarfannaa arganu lallaba arganu guddina arganu jijjiirama arganu kana bakka kana bakka ulfina argannu kana macaaficha kana keessa guyyaatti si'a meeqa dubbisaa jirraa deebinaan deebisinaanaaf isinitti ragaadha waan ta'e kottummoo hin sitti hima foon keetiif kan barbaachisu guyyaatti si'a meeqa nyaatta biddeen waanuma barbaadde nyaata. Hallelujah. Soora foon lubbuu keetii miti akkamitti sooraa jirta foon kee kana gabbisuudhaaf namni foon isaa kanaaf akkamitti akka yaadu baay'ee du'ee ka'ee yaadaa foon isaati akkatti baduun barbaadu wansitti macaafa kana in nyaattu dubbii sagalee waaqayyoo kanan dubbiftu taanaan lubbuu keetti badee jira jechuudha gaafan siin jedhu lubbuun kee gara badiitti hidhatte miti. Hin coolagdi lubbuun keessatti hafuura qulqulluu si keessatti coolagdi hafuura qulqulluu si keessatti humna dhaba otoo faarfattu hafuurri qulqulluun si keessatti humna dhaba otoo raajju otoo kadhattu otoo gaggeessitu otoo mana waaqaa keessa jirtu otoo Kiristoositti qabamtee jirtu akka hin coolagneef yeroo hunduma dubbii sagalee waaqayyoo kana dubbisi nyaadhu sagalee waaqayyoo guyyaatti foon keenya kan barbaachisu guyyaatti cireenyaanna laaqana nyaanna hirbaata nyaanna yoo gaafammoo ka'e maksasii yookaanis immoo tursiisa afaan Oromootiin tursiiftuu Amaariffaan maksasiidhaan beeka namni hundumtu tursiiftuu kana namoonni nyaannu jiraachuu dandeenya yoo dhuma dhiibnee waltaa jamna sadiyaaf afuraafu guyyaatti wamallee qammamna malee lama otoo nyaatiin olleen bulu macaafa qulqulluu kan sagalee dhugaa kan waasitti mee lafa milkoominni keessa jiru waaqayyoon kana keessatti argama jedheera dibanni sagalee kana keessa jira ulfinni sagalee kana keessa jira eebbi gurguddaan sagalee kana keessa jira badhaadhummaan sagalee kana keessa jira gaa'illatitti milkooftu sagalee kana keessa jira balballi banamaan sagalee kana keessa jira fayyinni sagalee kana keessa jira otoo waan sitti sagalee kana guyyaatti isa meeqa dubbisaa jirta waan sitti mee ofitti firoomsi tajaajilaa mili'oon maalluun jedhe nu sobenaan jetta jireenya kee irratti akkati jijjiiraman argita lolamni gaaf sana jireenya kee irraa bada seexanni gaaf inni si ari'atu inni riba kee keessa si lolu inni nagaa kee lolu inni abdiis kutachiisu inni dhimmi kee akka waliin qixxaanne godhu gaafa ati sagalicha kanaan walitti firoomte si dhiisee sokka sagalicha kana walitti firoomte jechuun Yesuus wajjiniin haasa'aa ooltaa jechuudha. Maqaa Yesuusiin. Halloo gaana of falchitu sa'aatiin koo daqiiqaan kun baay'ee isinitti dheerateera.